خدر جمال جام Khadija Khadar Jamal. Maqaa kee sirriitti nu deebisuu feete hedduu galatoomi. Isa dhalatte. ganda keenya ganda ooruu duraatii takka irraa gad jira irraa ol ammoo gaaratu jira lafti sun bakki cirracha tokko irratti hin dhaladhe. Silaa jirrachiisan jiraachuu baate Shiira irratti hin dhaladhe. shiita irratti Shiiraa lafa shiiraa gurraattii takka jira achirratti hin dhaladhe. lafa shiiraa Biyyee lafa ooyiruu bareedduu bakka nagaan dhalatte Khadijaa teenya waannaan dhalachuudha. Isa guddatte. mana keenya keessa Madabarra guddatte moo madaba akkati? firaasha qallaa tokko jira kan irraa muran rakki fincooyti jaanii kophaa na kaan sitti hin guddate. Bakka nagaan achirra fa'aa guddatte ammaa beeysa jiraatte. Ammaaf biyya alaa Biyya alaa Yaman immoo Hargeysa. Sumaalee Jibuutii. Jibuutii biyya alatti ergamtamma. Ayyee maal daleeyta? An hojii guddoo hin dalaga hojii guddoo maallaqa guddoo hin dalaga. Maallaqa inni dalagu ana bira kutee biyya guutuu gaa ganda keenya guutuu maatii warra fira keenya naannoo ganda keenya biyyee san itti dhaladhe sun hunda anaatu rabbii gaditti anaan jiraachuu jiran. Maallaqni Somaalee barafa qaban jaanee gisee dhageenya hedduudha. Ayyee Atuu feetu maa rakkoon qabu ayyee. maali hojiin san? Hojiin maallaqa dila kana irraa argattu. Hojiin suni jechuu. Qofla limitidii qoflan daangeeffame. Qoflan daangeeffamne. Ayyee guyyatti tara meeqa qofalta? Yeroo sadii. Akkam yoom fa'a? Ganama gisee nyaadhu guyyaa gisee nyaadhu galgala gisee nyaadhu. Yoom qofalle nyaanni si gadi hin qabu? Anaa miti. Warra nyaatu saniif. Isaaniif qofalta? Gaafii sirri nu deebisi ifiif qofalatta. Fi qofaladhee isaan fidareenyuun naa qofala maallaqaati. Warra nyaatuuf qofaltaasa? Eega. Qofaltee. Quubii harka meeqa jirta jaaltu? Deehina bajjooyi. Hakatiyye. Jamaan rakkoon qabu. Qubii tana ati maaliif boru an fayyaa an nageenya kiyyaaf waan akkanaas laa na gaafachuu baatte hedduu bareeda. Haadha qabeenyaa guddoodha ol maashaallah addunyaa rabbi sikkanne gaardii gaardii qaamaa nam meeqa qabda boodii gaardii kasi eegu. Hanga ammatti ja'uman qabachaa. Si dura deema moo si duuba deema? Lama na dura deemaa, lama na cinaa deemaa, lama na duuba deema. Si jidduu eenyu deema? Na jidduu maal godha? Na cinaa deemuu qaba. Akka humaan an tu'in. Eegumsaaf. Fayyaa kiyyaaf. Ayyee talaata nam meeqa qabda? Talaata laal nama qabeenya qabu kana agartee xilaan isaa hedduu
hisaaban beeku anamma maaliif beektaate waan akkanaa qabeenya qabaatteen beektu takkaayi. Niin qaba dhibbisati qabeenya sitti hin fakkaatu sa? Dhibbi sadii nuti barra dhibba sadii barra nuti barra agarreetu hin beeknu akkanumatti hin argine harkatti hin qabannu maallaqa. Callaa lafa jaasaatu maayatan. Hayyee sadarkaa barumsaatiin hoo? Barumsaa fixe Loqota meeqa hanga meeqaa? loqoda moo kutaa Kutaa jelaasii jechuun ati gaazexeessaa akkamisa ammoo sitti beeku qabeeytuun sa'u bara fixa hogga fixan meeqa fixan. Ay nuti odeeffannoo kana dhageenye turre yoo soba taate jechuuf si gaafanne sadii dhaabdee jaan. Fixe olola nama qabeenya qabu kanumatti nu laallee adawwiin itti heddummaatti. Silaan fixuu baadhayaan qabeenyi dila kana isaan fida akkamittiin fida sammuutameen hin fida akkamittiin dalagee fida yaadi meeti. Ay barumsaan fitee riira. Niiraan barumsa keessa hin qabne hin jirtu sirreesse ammas kabajaatti godhe niiraa jee. Hayyee rakkoon qabu hayyee Khadiyyaa Qadar Jamaal baga gama intarvii teenyaa dhufte riiraa qarshii meeqa qabda? Haala qabeenyaa ta'uu kee dhageenya. Ati rakkoo waa irraanfatuu qabdaasaa? Akkamitti? Reefu siimeen ture bar. Akkaan fedhettiin jaa naasi gaafachuu jiraami faduu riiraan jaa. Reefu siimee. Meeqa qabda? Tooftaashii isaa nutti himneerra hanga gartee qabu hin beekamne jechuu jirta. Hayyaa kiyyaaf sirrii miti. Sirrii miti. Hayyaa kiyyaaf. Nageenya kiyyaaf. Oh maashaallah reefu maan kaasin tana. Ijaa dhokadhee faatarii yoo sii gale jeeti. Funyaan keeti funyaan illee bareeda qabda maashaallah. Hayyee Khadiyyaa Qadar. Meeleen col darbe si galari gudi. Laayif goli. Ayya Khadiyyaa teenya mee qabeenya rabbiin sii kanaan maal godhuudha fayyadamee biyya addunyaa kanarratti akka haadha qabeenyaa Khadiyyaa takkatti. Akka fedhe ta'u. Akkam? Akka lubbuun tun nafeeti fedhu ta'u. Akkam sababa deemti amma kun? Darbitee booda wayyoo kun. Qabeenya keetiin maal godhuu deemta siin jenne isa? Akka fedhen ta'u deemaa akkam fedhen ta'a qabeenya kiyyaan akka lubbuun tun nafeetiin ta'a akka yoo fedhe maraadhee yoo fedhe fayyee akka fedhen ta'a anaaf fideemi dalagee. Uummanni irraa tuttuutu jiranii akkasumas illee ta'uu fadhanii. Miskiinaaf rarraasaara. Hayyee baran akka addunyaatti eelan maaksan abbootii qabeenyaa akka Jamaal Ibroo, akka Abdusalaam Mustafaa, akka Abrahaam Sheekhaa, akka Muhammad Abrahaam. Isaanii wajjin badhaasa Prime Minister in the world Dr. Abiy Ahmed isarraa fudhachuu yaadanii jiran. Dhugaadha. Maaliif akkana laata? Nama siyaasati. Kun gaaffii siyaasati. Siyaasaaf keessaa qaba kun. Ani nama qabeenya qabu tokko. Nama qabeenya qabu tokko akkanaa lafa nagayaati. Gaaffii siyaasaa akkamii na gaafata? Maaltu siyaasaa? Wanti amma na gaafatte kun siyaasaaf keessaa qaba.
siyaasaaf keessaa qaba. Ay. Siyaasaa fi gaaffii nagaa adda bahitu isa? No, 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 no. Maalummaa anaadha qabeenyaatiin siin jee malee mootummaa achi dheeyte kun ati diina kiyyaa moo akkamii gaazexeessadha moo akkamii annaafuun gallaatee eenyusaa? Gaazexeessaadha. Gaazexeessaan siyaasaa wajjin akkamitti ana fayyaa kiyyaa nageenya kiyyaa fiyyaattu viidiyoon tun gadi hin dhiifamtu. Gadi hin dhiifamtu, gadi hin dhiifamtu. Gadi hin dhiifamtu viidiyoon tun. Badhaasni siyaasaadha. Siyaasa Abiy Xaqalay Ministeer Abiy faa wajjin siyaasa nuu ilaallata malee gaazexeessaan na gaafachuu hin qabu. Hin qabu. Nuti ammas akka nama qabeenya qabu tokkotti akka tujjaarotii tokkotti waan takka egaa goonni gaafatamnee deebisna malee ganaa waan godhamu deemuun dubbannu irraa naasooynu nuti. Hinaasoy kun seera hojii keenyati. Seera nama qabeenya qabuuti. Ayyee rakkoon qabu. Badhaasa feetii bira kun badhaasni silaa maal siifuu godhaami. Ni qabda addunyaa rabbi sii honne. Ayyee adde Khadija gaafa dura qabeenya kana harkattu masgiida 8 jaadde jaan. Akkamitti 8 qofa boo walaal kunis amma laa irraarrisanii siiman jarri sun naafidii ragaa wajji naafidii ani waan hin godhe hunda ragaan hin qaba ragaadhaan qabachaa waan hunda duunda barreeffachaa hunda ragaan hin godhe akkamitti 8 qofa masgiidni yoo xiqqaate karaa 30 akkas ni ta'a. La kanaafin diina qabdaan siin jaabar. Egaa hooti isaa kana siime bar siime. Waganda keenyaa tanuu si ijaaree misa? Guutuu isaa hara gadii sanis. Madarasaas? Hunda. Mana miskiinaa firii 80 irraa gadii sanis? Hunda nayyaam namii kana hunda keessaa maqaa nayyaam namii? Nayyaam. Takka naafuu himne. Humamiti ayyee. Nuti rabbi jecha goona malee silaana. Ibaanis dhiisanii sumaa rakkoon qabu. Ammaa waati waan nagaa batteef malee ani ni dubbaddoon waan haadha miskiinaatii Khadija gizee dubbatan. Garuu uummanni gizee haasa'u dhagayeetiin jira bakka buusiitii fi quubitti. Khadijaa takkaa jira qara biyya uummanni kana. Haadha miskiinaatii miskiina 80 mana jaarte. Masgiida firii 18 jaarte. Ijanii akkanatti waa'ee sii godhan. 16 irraa hir'isanillee. Maan qabu nuti maa rakkoon qabu silaa rabbi nu arga waan goonu maa rakkoon qabu waa takka. Baran akka karooratti mee ayyee haadha qabeenya adda Khadija akka karooratti maal godhu yaatan waa'ee gartee namooma waa'ee gartee tolooltummaa waa'ee gargaarsa namoomaa humalchi zafarasti specially kanan beektan gaa Khadijaa teenya jidduu laaleetiin isin hiika. Especially Go ahead. Yeah, the humanity is the forest because miskina gargaro cuma itu yang dilepas nanti. It is gargaru intelligence of the miskin. Without the change, it is your business plan is the beautiful this the green area and the miskin because area gargaru maltu area nage area nanja sanuma an area ta min sigar gara kaynya disedi area bira daka ani tujara kasisani miti achuma dabe an tujara kasisani miti ni be dan se ne da pa the suffer it is the suffer knowledge is the village it is the country, your country, the deeply gargarza humanity forest of the miskin, your country forest is especially the galamso of the market, Hirna city, and all people in
the Oromia people, or in Ethiopia region, namoota harka qalleeyyii Itoophiyaa keessa jiraatan guutuu gargaaruudhaaf karoora qabdaa akka karoora bara Yeah. hijiraa kuma dhibba takkaa fi bara haaraa kuma dhibba takkaa fi kuma takkaa fi dhibba afurii fi 43 ji'a sadaffaa keessa jirra. Akka bara kanatti akka bara haaraa sababeeffachuudhaan bara haaraa sababeeffachuudhaan akkasitti gargaaru deemtaa jaan. Wanni kun hangam takka dhufa. This is true or false? Yeah, of course, of course. Dhugaa jettee ati haasawni isaa hundi sirriidha. Ani akkuma isin jee himuun barbaadu. Waan kana hunda masgiidan 30 ol jaare keessaa masgiida 8 qofa dhageessaman. Kun waan ragaan jiru, waan ragaan goonee jiru. Godhatee siniman uummanni keenya gooteef siniman. Nuti garuu hagoonu nuti rabbi jecha malee namaa jechaan. Ammas akkuma jette ilaala ani himuun barbaadu. Dubbachuus hin barbaadu. Namni biraa irraa hambisallee ta'u siif himuu malee ammaan kana dubbachuu hin barbaadu. Feetu barbaadii feetu dhiisee karoora ka'ee dhugaadhaa hin jenne. Eegira. Tumamtee asii galuu ta'e murabbashaa jirti akka kastamaratti akka istaafitti nuti haadholee qabeenyaa ta'a akka isii daranii akka Jamiilaa Sheekhaat Shamshii Siraat Khadijaa Ibrahim Zulee Shamshii Aammee Khadijaa Aammee akka haadha Mustafaatii fi Khadijaa Adam hunda haadha Sheekhaati. Haadha dhuunfaa haadhami ambar ijoollee keeti bar ambar ijoollee keeti waan dila kana godhaa bara. Waan dila kana agartee ijoollee isaatu jaarootii sirra gurguddoo takka bilbiisaa haalii hunda gaafa intarvii goonu jira laal gaafii nuti gaafanne tartiibaani akkasitti sirnaan nuuf himan. Ati immoo tujjaara dubartii lafaa ol dhufu jirtu ati Khadijaa Qadar janneeti si qusachuu jirra maaliif nuuf laatu? Seeraan bayitu. Tujjaara intarviirra jirra maaltu si tume? Moo na Ijipta gisee intarviin na Ijipta. Taabi. Indaabu hima kaa waan guddaa. Nama akka keetii kana hidheetiin hidhaa teessisee hanga inni agartee waan dhalateef maaf hin dhufe addunyaa tanarra jiru godhachiisee gadhiisee bara erga dhaabaran akka keetii kana. Ati amma sagalee natti ol kaastee intarvii na godhuu barbaadda? Tujjaarummaa fi miidiyaa maaltu walitti fide? Miidiyaa yoo feete tujjaarummaa ta'e galabbatee himaa. Waan hin fedhe naasaa miidiyaa gisee na gaafatte waan ati fedhe osoo hin taane anaa ka fedhe naasaa anaatu haasaa. Miskiinni kabajaan nama dhaggeeffata. Ati miskiina baalageedhaati. Miidiyaarra jirra akka miidiyaatti gaafii miidiyaan laal ergaa mootiin sodaannee jaan. Miidiyaa waan takkan sodaatu waan hundi intarvii godhaa. Si qabbanaadhiiti sitti noo buli. Tujjaarummaan akkasirra hojjetuun. Nama si'a farsuu gaardiin qabdu kunoo tujjaarri fi jedhu. Nama waqa isaan firii ta'ee si hojii viidiyoo waraabuuf ta'a meeqa uffadhee kana. Inaariin Khadijaa teenyaati amma laalleen normaal goona rakkoon qabu. Arree. Qabeenya kana fiduuf arree bakka kana geenye amma funyaanii naasoo namti asii naasoo amma. Qabeenya isa lafaa harkattee rakka jennaan lafaatee fidee teessee quba qabna nuti wanni. Mee fideeti lafa amma fidi mee lafaa fidi agarsiisi. Kun qabeenyaa miti. Wanta hangas takka allafattu waan argirraan akkanatti akkanan tuinettiin akkana jisattiin tarkaanfadhee akkanatti irran dabra tarkaanfadheen. Qabeenya hundi dhumaa beekaa Khadijaa sirna godhu. Haadhum. Maaltu singe?
Wanni ati taatee hin beekamne. Waan ati taatee osoo hin beekne. Nuti kana qorannoo sirra riisarchii sirra goggee fe'an hoggantoota Biasa jedhama. keessa qaba sooni qe achi qabi maayikii na dura. Achi qabi. Maatiin kun maallaqa UK yuuroo 900 bitame. Nuti marannee siifinne intarviidhaan si goona jennee kana siifinne. Dandaa qabu an kana 50 siin bitu waati barbaannan amala qabaatte taanaan nama faarsoo heddummeessite taanaan 50 siin bitu an kana 50 faaruu. Intarvii tana ni taata mondaatuma. Hin ta'u. Intarviin ta'e as nageesse anamma as. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya dartii akka malee nu goote haadha qabeenyaa namni amma silaa isa amma qabeenya argate akkanuma nama godha ittiin haariin haadha yoo Ijoollummaa kiyyarraa hin fide qabeenya har'an argan. Sireessi. Iida bara deengaddaa kana argatte kanaaf akkana goggodatti irra laalin haadha yoo isin arsitees isii yeroodhaaf intarviitti aan turratti to'annaa jala galchinee isin garsiifna akka malee nu goote qabeenya isiitiin nu dhaatatte alhamdulillah addunyaa rabbumaan namaa kanna addunyaa rabbi kanneefi nu dhaatatte isiini adda hadiyyaan irra laaftuun hin goone kayituma ija teenya duraa deemi istuudiyoo tana keessaa kayi gabbee keessummaa hedduu nu dhufu jira waan ta'eef. Khadija daraa khairuu raabe. Biiroo tanaatiin binne Khadija khairuu raabe. Boo. Khadija khairuu raabe. Nama qabeenya qabu suutan baasaan fedhetti. Nuufitte jiippite. Suutan baa. Suuta.